አማራው ልቁንስ ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሞ አብይ ወደ ሶማሌና ግብጽ ሲሄድ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን የተወረሰው ርስታችን የሸዋ መሬታችን እንታለቱ አካ ዲያስፖራቲ ሆጋን ሰፋን ነው ሄሰ ጅርቲ የሞቱማን ኢጂፕቲ ወሊን ወሎሎ የገለ ሶማሌ ወክን ኢጂፕቲ ወሊ ወሎሎ የገለ ምተሞ ጋራ ፊንፊኔ ሪስቲ ኬና ቻት ጅርቲ በቪዲዮ ሲሩ ማለት ተደገፈ ቢሲሳ ዲና ለማቲ ኮፈርሲሱ ደረጉ ጅርተኒ ነው ዋሰድ ከሳ ለማቶ ቆመቸው ባባተው ወሮሎ ጋፋ ገርቴ ንጩሩ ቀንሰት እስል ከግበዲ ዳበተ ወሎ ከይ ጀተሪ ፍትሩ ከበሪ ነማ መስወር ራበህ መለኩ ነማ ገርቴ ነማሚ አከሩ መማትስ አከማ ረኮ ባለገን ሙራስኒ ኡምቴ ሰደርካ ከነ ሰደርካ ገርቴ ዶክተር ጀይላን ፋሺ አብዱልለጢፍ ፋርሞን ጉርጉዳን ኩን ረቲ ገርቴ ያዳወኒ ረቲ ኢብሳ ከና ገሄት ጅራሜ ቪዲዮ ኢሳኒ አገተኮን እንደገፈና ዋን ሄዱ ተከ ገራና መኛቱ እርጋ በሪዳ ተኮለ ደበርሰኒ ትጅራኒ እርጋ ኢሳኒ ወሉማ እንደገፈና ጆሌን ጅማንም ኒለማት ቢርማታን ጆሌን ወሎኩኒ ወረቲ ቢርማት ከናት ሽጉጢ ፉዳታኒ በከለ መውራነን ቢላዳን ብሪሪ ያለኩማ ጃአፊ جوال قدّات قفلتني جولي ولو إنجد أكمل تريها تكسونه أروم وكمتانو إما لو يرتب بانجرو إما هنرتب أنا يقالي تاتي سوليت تهاجرو كيسا كفرة ميدا وانو بوليسي كنا مرتي دوباتي كوني isa kana leme haga tokko molin dagefanna rabdu mobile birai bagara debi gara channel ki yartan sininjira me wan su darabia keessatti deema jiru kana ratin waati ko takka dubbanne birachi dabarra taaten kuni namni heddu kara adda addatin dhaabudhaaf kara manguddummaa akkasuma gartee kara bakka gana walin tuinu haala jiru haala akkasiitiin lift tiktok irratti namoonni gurguddaaleen haga gartee fakkeenyaaf akka sheeriyaa dafaitti hirmaatanii amman taralle gartee kara tiktokin live irratti gartee ararsin waan jiru haala akkasii haga ammaatitti yaalamaatuma jira me erga harantana Dr. Jaylan dabalate alimun gurguddon waraka Sheikh Abdulatif waan garana nyaata keessa video kana keessa taate Saudi Arabiyaatti ta'ajiru qofa miti wahe Dr. Jaylan Sheikh Abdulatif faasirratti dhufooti miti duraan jarri kuni gaafa ummanni keenya gartee kawallo diinni terrorisu gaafa gartee naftanyaan terrorisu gaafa gujennu seenaa miti beekika kaleessuma baatima lama sadi dura baatima afur dura jechuudha warri kun kaleessa ummata walloo bira dhaabbatuudhaan kan isaan dhufan ummata wallootiif gartee yeroo ni qeerraa buqqa'e yeroo gartee inni diinni terroriseetiin alatti isaan yaase mana irraa gube akka ummanni bira dhaabbatuu fi gargaarsa ummataatiif jechuudha yeroo hedduu kan dhufan ar'antan ammoo obboleeyyan lameen akkas wal godhaa jiru santu isaan yaaddesse akka itti cal'isanillee isaan dhibe akkuma nufi wallaalaa kanayyuu akka itti dubbannuuf akka itti cal'ifnulleen wallaalchisisan ar'antana warra akka Dr. Jaylan fi warra akka Sheikh Abdulatif akka itti dubbataniif akka itti cal'isanillee isaan wallaalee dubbachuun dirqama itti taate sababa gartee baalagee nama 4-5 irraa ka'een sanuu beeki ka ajandaan kuni ajandaa mataa ofii sababa gartee tiktokii fi saamicha hannaa jechuudha ummanni wallo ummanni keenya kun fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti diinaan dararfama jechuudha jiru isaanii guutuu akkasitti kan inni jiraatu haganumaa diinni gartee kan harka irra qabuuni sababa oromoon guutuun gartee miiliyoona 60 kun afaan tokko wallo inumayyuu wallo tokkummaa oromooti bar dhugaa dubbachuu fi garuu har'a haalli suni akka obboleeyyan wal jibbuu fi akka gartee ummanni kun yoo miidhameeyyuu dagatu kan godhaatiin jiru tokko ilmaanuma isaanii gartee warra isaan keessaa bahe akkasuma baalagee muraasa jechuun kiyya baalageen gosaan qabdu silaa uumeeki hattuun gosaan qabdu mee fuula duratti waa'ee gochaa isaaniitti deebinaati mee dhageeffadha viidiyoo kana. Keenya warra dhaggeeffachuu jirtan waamicha biyyarraa olamaa sirrii waamnu akkuma doktorri keenya jedhan kana dubbiin amma irratti deemu jiru kuni waan jibbisiisa diina namatti kofalsiisuu dalaguu jirtanii nurraa dhaabaa maqaa rabbiitis hin qabnee jirra duniyaa kana irratti namni akka jiraatu waasati keessaa nama tokko qabachuu qaba tokko nama jaalatu qabaachuu qaba lammeessaaf tokko immoo nama kabaju qabaachuu qaba takkaan nama sodaatu qabaachuu qaba silaa kana keessaa hin baatan jechuudha ulamaan jaalatanii manguddoo biyyaan jaalatanii namni kana keessaa bahe namni qabu kanaaf jecha buliyan keenya warra dalagaa kana wanni dura singaafan lola kana nurraa dhaaba wal ta'uu wal ajjeesuu kan dhaabaa nurraa walirraa wal boojihuu kanaas nurraa dhaaba warra boojemes bakkatti nu deebisa manguddummaa armattis lakkaa'amuu jira isa simbira jiru inni feetanis asiisaa nu dhufe jettu sirrii erginaa kanaaf jecha gaafa dura wanni khayri lolaadhaa khayri saadhaa dhaabachuu baja hatta tabaa alhamu awzaarahaa jaalabbiini haban kanaadhaa dhaabuudhaa baada dhaabne teenya walitti haasofnee jechuu qabnaa obboleeyyan keenya warra walloo gaafa gartee nu curu qansan isin kan dubaddii dhaabate walloo keenya jettanii ofitti nu qabdanii baqanneellee adaamaa deemnee ijoolleen teenya kan akkabamtu warri dhaamte yoorree kan gartanii ulfataatee dahuu dadhabdellee karaa dhabdee karaa nutti cufame karaa awaashiitiin adaamaa deemnee kan akkamuu jiru warri wallootii kanaaf jecha maqaa manguddootiin maqaa ulamaatiin sin qabnee rabbii tokkichummaa rabbiitiin sin qabnee jirra waan amma jettan kana dhaaba manguddoo dhageenyu jecha ulamaa kana dhageenyu warra yoo jiraate nama kanaa kun agartee nama maswar irraa bahe malee kun nama agartee namaa mihi akka oromummaattis akka manguddummaattis akka islaamaatis akka sheekummaattis
kanaaf jechuun nurraa namni ijoolleen teenya wal dhageessi inshallah lola kana nurraa dhaabaa haqqi keessa namni lola dhaabeeti wali taa'ee eenyutu dubbii kana jalqabee dubbii kana balleessi jee kan nama laalu manguddoodha kanaaf jechuun manguddoon hamma sinii ilaalutti warra booji'ameen gadhiisaa nama wal dhuunfaatu barsiisu yaman inni yaman jirtan inni suudii riyaad jirtan maaliif jennaan sabiba dhaakuni achitti isin bichaame inni achitti dhamee boleessa biyya beeksisa asii qaba inni achitti inni jaasee walii qaba armatti nuu walitti kan kaafne Video kun dheeraadha. An keessaa bakkuma gartee ergaan kun akka isin bira gahuufin hagganuma keessaa isin dhageeffachiisa jechuudha. Namoota gurguddaa akkana kana bira geettee ergaan isaanii kana dhageeffattanii jirtan afaan Oromootitti isinii kun barbaachisu sadarkaa duraatitti yoo gartee wanni kun dhuguma gartee ajandaa gosaatiif yoo ajandaa gosaa ta'uu baatellee yoo kanam dhageessan taate yaani ka fakkeenyaaf amma sheeyina sirratti namni waa sadi kana sadiin keessaa namni bahee kaa namummaa keessaa bahee jira ammarraa dhaaba akkasuma gartee kan qabdanii dararaa jirtanis gadi dhiisaa butuullee dhaaba achi booda immoo manguddummaadhaan eenyutu balleessee eenyutu darbee ka jedhu dubbannaa kan jirudha. Gocha amma Saudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru kanarratti mee taatee xiqqoo takka mucaan kuni dhalataa Jimmaati waan isaa mudate jechuudha. Fakkeenyaaf wallo arsii jedhame amma gosaan eegadda qoodatan wanti waan gosaatii miti bee boodarratti wanni waa'ee gosaa osoo hin taane waan biraatti keessa jira. Garuu arsii raayis miti wallo raayis miti mee mucaa kanarraa ijoollee walloo namni shan mucaa arsii tokko qabanii reebanii caccabsanii jirnaan mucaan arsii hun jabala keessaa re'ee tiksan inni jira ijoolleen Jimmaa namni lamatti birmatan tokko isa kana si gaditti argitan kanaadha. Gaafa itti birmatanii jedhan ijoolleen walloo kuni warra itti birmate kanatti shugguxii fudhatanii gurbaa arsii silatumaa jiranu sila fuudhanii deemuutumaa jiran gaafa ijoolleen jarri kun irraa qabuu raqanii jedhanu mucaa isa arsii sana bakka lama waraananii billaadhaan mucaa isa sii gaditti dhiinni funyaanii fi adda keessan akkasitti bahe kana shugguxii gaditti fudhatanii itti qabanii ofirra teessisanii na jarri wal irraa qabuu raqan jarri shugguxii qabuun seene sila wal irraa dhawuu raqan sila baqatanii rooyyoo ijoollee nama lama namni itti birmatee jedha Jimmaa isa tokko harkaa birrii riyaala 3,000 fudhatanii Jimmaa isa sii gaditti argitan kana immoo birrii riyaala 800 moobaayila Saamsungii guddaa bitate aara qabataa yeroo harkaa fudhatan gurbaa arsii reebaa jiran sana waraananii bakka lama waraananii kaanii birrii riyaala 3,000 fudhatan walumatti birrii riyaala 6,000 fi jawaala guddaa tokko fudhatan ijoollee walloo dheengadda kataa'iif itti badoo keessatti bakka ijoollee re'ee tiksanutti ijoollee walloo faayidaa mataa jira kan keessaa baataa jiranni amma akkamitti nuti fakkeenyaaf jabala baanee re'ee tiksin akkamitti re'ee tiksunu Oromoo akka mataanu meen warri dalagachuudhaaf biyya baanee jirre akkamitti jiraan dhimma loluu irratti bobbaan jiru dhimma hannaa irratti shugguxii bitatee anna eegalee jira ijoolleen walloo akka mataanu amma re'een tiksaa jiranii agartanii godhatti gochaan kun abbaan fedhee haa eegalu yeroo barbaadeyyuu haa eegalu jalqaba ammoo nama afaan Amaaraa dubbatutu Amaara jechuudha nama butee miiliyoona gaafachuu eegala akkuma isin yaadatan inni kaan ammoo TikTok irratti liif dhufuudhaan liif irratti wal arrabsuudhaan waan liif irratti dubbata TikTok irratti dubbatamaatiin ture santu lafatti gadi bu'eetiin hojiidhaan eegale jechuudha. Akkuma mucaa kana dhageessan kana nuti dhalattoonni Jimmaa nama lama itti dhaqaniiti jechuun yeroo obboleessummaa isaa gartee kaleessa re'ee waliin tiisan gaara keessatti yeroo qabaniitiin tuman irraa baasuudhaaf yeroo dhaqanitti isaanumayyuu shugguxiidhaan jilbiiffachiisanii walumaa gara gartee riyaala 6,000 fi bilbila riyaala 100 meeqaan bitan akkuma afaan Oromoo isin hiiku barbaachisu haala kanatti turaa jiran mee akkamiin gaara kana keessatti tiifanneetiin jira amma mucaan kun miskiina nama baadiyyaa keessaa gartee akkas tiree tiisaa jirudha nama gartee waa'ee kana wanni deemamaatiin jiru waa'ee wal lola gosaaf maali osoo hin tahin saamichaa kan jiru jecha kana fakkeenyaaf waa'ee waan amma deemaatiin jiru kun jalqabarraa illee dubbanneeti turre jechuudha. Wanni aan viidiyoo kana isiniif qooduu barbaadeefis maalinne ijoollee walloo kan miskiinummaadha yookiin gartee quuqamni gosaa namni gosti yeroo gosa isaa keessaa namni tokko miidhame jedhame namni kamiyyuu jechuudha addunyaa kanarratti yookiin warra Itoophiyaa yookiin warra Oromoo ta'e qofaa miti jechuudha akkuma addunyaatti namni waa'een gosaa miira keessa isaan galchina hin jiru itti dhagahama namni gosa isaa keessaa yeroo miidhame rahimummaadhaaf foonummaatu itti dhagahama jechuudha garuu warri waan kana waa'ee gosaa seetan jechuun bar dubbiin xiqqashoo karaa wallootiin hammaataa waan jirtuufin waan kana walloo akka loogummaatti hin fudhatin akka isa kana ani walloo miidhame jechuun an miidhame itti beeka jechuun asamma akkasitti mul'atu dhabuu danda'a arsii miidhame jechuun an miidhame itti beeka walloof arsii wal miidha jechuun caalatti miidhame itti beekan gaafa walloo kophaa miidhame arsii ta'ee harargee ta'ee shawaa ta'ee Oromoon guutuun irratti birmataaf akkuma gartee yoo gaarii sirratti jigu wayyamoo firri sirratti jigu wayya jennaan gaarii narratti jigu wayya wanni gaaraa waliin jiru mire akkuma maaks Oromoo jedhe san gaara sanuu fira san tunarraa ol qaba waan ta'eef akkuma jedhamu san osoo ara walloon kophaa miidhame yookiin arsiin kophaa miidhame Oromoon biraa hundi tokkummaadhaan waliin dhaabata jechuudha. Yeroo obboleeyyiin lamee wal nyaattu akkamitti waliif dhaabatta. Ammoo asirratti maqaa gosaatii fi hanna saamicha wanti kana wanni hubatamuu qabu jechuudha. Warri fayyaalummaadhaan waan kana gartee qalbii qulqullummaadhaan waa'een gosaa isinitti dhagahamte keessattuu ijoollee walloo nama tokko yeroo qaban jalqaba keessa isaa fattashan
Moobaayilaa miti uffata bareedaa hoo qabaate irraa baafatanii jechuudha. Booda immoo maqaa gosaa fakkeessuu fi arsii tokko qabne akkana goone yoo arsii ta'es walloo tokko qabne akkana goone kara lachirraayyuu wanni kun waan hannaati. Boodarra maqaa gosaa makatee haala akkasiitiin bareedee dhiyaatu jechuudha. Ammallee ka deemaa jiru kanaa jechuudha. Duraanii hattuun hattuudha jedhamee beekama gaara keessatti nama saamu. Amma maqaan gosaa bareedaan kun waan ka'eef jecha hundi isaanii shugguxii bitatanii saamicha kanatti bobba'anii jiran jechuudha. Yaa Rabbi nama naa fidi maqaa arsiitiin haala waan saamu amma re'eetii fi gaara keessatti gartee dhagaa cabsuun hafee kanarratti bobba'ameeti jira jechuudha. Isa kana quba qabaachuu qabdan. Ijoolleen dhalattoota Walloos ijoolleen gartee dhalattootaan Arsiillee jechuudha. Keessattuu ijoolleen dhalattootaan Walloo sirriitti gadi fageenyaan waan kana hubatuu qabdanii jedheetii yaadaan. Wallaalaan hedduun waan gartee dhugumatti wallola gosaa yookiin quuqama gosaa kan itti fakkaatu jira. Hanna jechuudha wantichi. Kanaafuu akkasitti beekuu qabdanii irraa of eeggachuu ufumaa keessanii wal qabachuu namni ka Arsiillee arsii isaa qabatu ka Walloos walloo isaa qabatu wanni kun qaanessaa ta'uu beekee. Namoota muraasa gartee hattuu as keessa fedhiisii geggeeffatu immoo waliin ittisuun nama hin dhibu jechuudha. Hattuun gartee as keessaan deemaatiin jirtu maqaa gosaatiin afaanii qabattee akka fedhiisii geggeeffataatiin jirtu. Inni bartee fakkeenyaaf baatii 5 6 re'ee dhagaa cabseetiin akkasii hojjetu har'a shugguxii takkattii qabatee guyyatti riyaala 10,000 gartee namarraa saamaatiin jira. Hanna ta'uu maqaa gosaa ammoo balleessuudhaaf akkasitti deemaatiin jiraachuu akkasitti quba qabaachuu qabdan jechuudha. Oromoon kaleessa gartee fakkeenyaaf walloo tokkummaa Oromooti jedhee tokkummaadhaan walloo waliin dhaabbatsunarra afaan wal deebi'ee fedha nama 4-5 maqaa gosaa dhawatee fedha nama 4-5 hanna ofii as keessa geggeeffatuudhaaf deemuuf maqaa wal dhahee akka Oromoon gartee waliin hin dhaabbanne godhuudhaaf ka deemutti jiru beeytanii isin mataa keessan miidha waan ta'eef ijoolleen obboleeyyan ijoolleen teenya Walloo isin mataa keessan miidha. Hinjifannoon fi miskiina meeqa argina ka homaan beeyne kan Walloon goota Arsiin goota kaju gootummaan hinjifannoo maalii sii fida? Hannuma yoo ta'uu baate akkanuma maqama gosaa taate dhibba fixi kumallee fixi maal argattame hinjifannoo ati fiddu maaliin kasaaraa ute malee hinjifannoon tokkollee hin dhufu. Faallaa keetiitiif diina keetiif ammoo tarii hinjifannoo ta'uu danda'a. Tokkochi gartee fakkeenyaaf dhihoo muka huddutti wal keettan suni dhiifama innummaan sun waan haga jiruu keetis irraa hin badne gaafni tokko gaafni isheenootu gowwaan haala akka amma keessa jiruu kana qofa arga takaleen dagada taboruu yaadatu gaafa ammoo boritti isheenootu dhufa sunummaan maqaa sirraan baane ta'aa jechuudha. Diinni itti waan si hinjifatu malee siif hinjifannoo tokkollee fidu Oromoodhaaf Arsiifillee Walloofiillee eenyuuf jechuudha. Uummanni biyya keessaa malee nagaa waliin jiraataa jira. Garuu ammoo sababa kanaatiin miskiina hedduutu Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jira. Tole hayyee waa'ee intala gartee warra faannoo tana akka diiyaaspooraatitti keessattuu karaa diinagdeetiin namoota faannoo bira dhaabbatan namoota gurguddaa isaan gartee biyya alaatii qaban keessaa nama tokko jechuudha. Mee jalqaba viidiyoo sekondii muraasaati mee dhageeffadhaa. አማራው ልቁንስ ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሞ አብይ ወደ ሶማሌና ግብጽ ሲሄድ አባይን መተከልን አማራው መቆጣጠር ነው ያለበት። እንደው መቼ ነው ግን ግብጽ ጦርነት የምትጀምሪው? እኔ ናፍቆኛል፣ በነገራችን ላይ በጣም ናፍቆኛል። ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን። የተወረሰው ርስታችን የሸዋ ርስት የሸዋ መሬታችንን ሁሉ እናስገባለን። ከዛ በኋላ አማራ ቀጥታ ከግብጽ ጋር ወይም ከሶማሌ ጋር ጦርነትም ገጠመ ምንም አለ ገጥሞ ሁለተኛዋን አድዋ በሀገሩ ላይ ይሰራል። ይሄው ነው እውነቱ። Wanni isin jetta yoo Abiyyi gartee Ijipti waliin Sumaalee waliin waan amma walitti gaarreeffannaa deemaatiin jiru kana lola saditti kan seeru taate nuti ammoo achiin Abbaay to'atu akkasuma gara Finfinnee qajeellee ristii kenna shawaa tenna harkatti deeffatu sanbooda ammoo nuti ufii kenna Adwaa lammaffaa ufii kenna galmeeffannee Adwaa lammaffaa galmeessuudha. Yoo Ijipti gartee fakkeenyaaf mootummaa kana kan eegalu taate nuuf cidha guddaadha. Gibxii waliin dhaabbannee Abiyyeen konfisuu yoo Sumaalee waan kana lola kanatti gartee kasen taate Sumaalee waliin dhaabbannee Abiyyeen konfisnee ristii kenna fudhachuudhaaf anasirratti fakkeenyaaf namni yeroo diinni tokko namni paartii mormituu yookiin ammoo gartee warra riphee lolaa ta'ee abbaa barbaade saba barbaade irraayyuu haa taatu yeroo lolli tokko ka'ame walumaa galatti mootummaa aangorra jiru san buusuudhaaf qabsaa waan ta'eef akka ilaalchi isaatitti jechuudha. Ilaalchi isaa waan fedhe haa ta'u buusuudhaaf qabsaa waan ta'eef kufaatii isaa sanitti gartee imama kama yeroo gargaraatitti illee ni agarra. Ansanii miti jechuun san akka barbaadde haa jettu dandaasiiti. An kan ajaa'ibsiise maalinni kaleessa warra kan isaanii akkana jedhu takka agartanii jirtanii. Bahagar qalli yelam Itoophiyaa hagar jechuun inni Itoophiyaannatii hin kaanu Oromoo warra biyya gurguratee Itoophiyaawwannatiitti amanu jedhaniitti kaleessa gartee nurratti quba qabaatee turan jechuudha. Ani jechuun waan mootummaa Oromooti mootummaan kun gartee Oromoodhaaf waan gaarii hojjetee na jalaan badini na jala haa taa'u na jala haa cabu maal ansanii miti kan hin jechaatiin jiru. Warra kana kan akkana jedhu arguun warra kana yaada akkanaa kana gadi bahee social media kana siyaasaa maaliif fayyadaaf
Waa'een Abbaay fakkeenyaa fi waan Abiyyiin wal qabatu miti. Har'a yookiin namni akkasiitu aangorra jira kaleessa nama akkasii sadii miti beeki bakka hin jechaatiin jiru. Warra akkana jedhu akka agartanii fakkeenyaaf wayyaanee hedduu balaaleffatu gaafa wayyaanee illee taateen akkanaa kun Eertiraa wajjin isaa ta'u bahagar qalbii yellamii malee isaanii waan akkanaa kana jedhan takka argine hin beeknu jechuudha. Siyaasaa warra kanaa sadarkaa kanarra gaheeti jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma itti waliin gaarreeffataatiin jiran kun Ijipti kan isiin dhufteef waa'ee Abbaahiin akkasuma gartee Sumaaleenis karaa Sumaaleetiinis jechuudha. Bishaan qabaatuu qabna bishaan gartee barrii qabaatuu qabdi Itoophiyaan dhimma biyyaati jechuudha. Waa'een akkaataa gartee paartii biyya bulchaatiin jiru waliin rakkoo qabaachuun akkuma jirutti ta'ee jechuu kiyya. Wanni tokkollee nu ilaallatu aangoo keenya qabannee ristii keenya fudhachuudha. Ballollummaan sun hin jiru. Ijiptilleen siyaasaa isii uummata achi keessaa fakkeenyaaf diinagdeedhaan akkasuma gartee karaa siyaasaatiin diktaatara namichi sun rakkoon bahe walxaxaan siyaasni walxaxaa fi akkasuma waa'ee karaa diinagdeetiin uummanni sun hedduu gartee kashoo rakkaa jiru. Biyya teenya akkuma biyya teenya kanatti gartee rakkoo guddaa keessa jira beeke sunis. Siyaasaa uummata isaanii gartee ittiin waa'ee Abbayaa kanatti akka aadaatitti beeku uummanni Ijiptii sun jechuudha. Akka waan rabbiin isaaniif qofa jechuun Naayil yeroo jedhamu akka waan isaaniif qofa rabbiin gartee samii irraa buusetti ajandaa siyaasa gartee waa'ee maqaa Abbayaa jedhu kanarratti qoosaan beekan taphan beekan jechuudha. Duuba namichi waa'ee kanaatiin aangoo isaa tiifatuudhaaf akkasuma gartee karaa diinagdeetiin Somaaliyaa duubaan dhaabbatee meebi jechuun hayyoonni illee sanidha kan jechaatiin turan jechuudha. Malee biyya fagoo sanirraa ka'ee Itoophiyaa wajjin ni lolaan natti hin fakkaatu. Itoophiyaanis dhaarektii Somaaliyaa waliin akkamiin akka loltu hin beeknan wal lolan jedheetiin hin yaaduan. Karaa Itoophiyaatiinis akeekni akka gartee amma ijitti itti fayyadamuu dandeessu kun jiraatuu danda'a. Akkasuma gartee Somaalilaandi duubaan haala akkasiitiin wal loluu danda'u jechuudha. Karaa kamiin dhufaniiti akka jechuun wal loluu dhabuu danda'u isin jechuu barbaadeeti waa'ee isaanii haasa'uuf osoo hin taane. Amma wal loluudhaaf carraan kan jiru Somaalilaandii fi Somaaliyaa kana namuu duubaan jechuun ogguu isaan fakkeenyaaf isaan lameeyyoo wal lolanii yookiin Ijiptii fi Itoophiyaan duubaan hirmaatte kan biraallee addunyaarraa kan biraa Araboonni adda addaallee dhufuu danda'u jechuudha. Suni siistama bal'aa qabaa danda'a. Yoo akkanatti gartee karaa nagaatiin walii galan homaatii miti. Ammallee Sumaaleen kun yeroo loltu fakkeenyaaf akkuma gartee gaafa Ziyaad barreessan akkuma isiin amma ristii jette kun ilaa hanga Awaashitti kenna jedhu akkaataa amala isaaniiti jechuudha. Gaafa Ziyaad barree ilaa hanga Awaashitti kenna kan jedhu qabsoon isaanii jechuudha. Jechuun Itoophiyaa matarraayyuu gimmaashni kenna jedhu. Haala akkaataa gartee Sumaaleen deemtuun lafa kiyya gartee kaleessaatu osoo jiru karaarraallee nasaamaa jiranii jedhaa bara namichummaan ammaa kan Sumaalee kun jechuudha. Lafti kaleessa gartee Itoophiyaan saamte kun kamin? Akkaataa ilaalcha kaleessa Ziyaad barreessanitti jechuudha. Haalli akkasii sun osoo jiru warra kana sadarkaa kanatti yaada isaanii sadarkaa kanatti arguun gara tokkoon na gammachiise. Kan ammoo kana ajaa'ibsi maaliin ristiin kun kamin? Shawaan isiin fudhatu deemtu kun kamin? Warri kun akka laal asiin diina kana qabsoo jechaati biyya san guutuu ofitti diinomsaa jechuudha. Afrikaa san guutuu ofitti diinomsa biyya san birallee dabre jechuudha. Mee ristiin maan isiin shawaan adeeffatu deemtu kun kamin? Ristiin isaanii kun kamin? Lafoota kiristinnaa kaasan gaafa durii lafoota gartee Minilik moo Haayile Sillaaseen gartee maqaa irraa jijjiire kanneen hunda ristii kennatti beeki warri kun Dabra Zayiti. Bushooftuu jechuun waan amma jedhamu Naaziriitii, Asaba Tafarii, Goobba. Lafoota gartee isaan maqaa ittiin baafatan kana hunda isaa ristii kennatti beekanii jechuudha. Amma laal jechuun bilisummaadhaaf kan isaan qabsaanii asiin ammoo ristii kenna fudhatuudhaaf deemna. Mootummaa alatti jechuun warra biyya bulchuu jiru kan aangoorra jiru waliin qabsoo osoo hin taane guutuu nama biyya sanii waliin jechuudha. Saba Oromoo uummata gartee miiliyoona hagasii kana ufumaa isaaniitti akkas ufutti kaasan jechuudha. Qabsoo warra faannoo akkana jechuudha. Anummata kana siyaasaan isaaniitis homata akka baqa wannummaan takkatti isin gartee isaan akkaataa itti deeman kana keessatti hommaan takkatti diriirtuun isaan haasawan tokkotti barama beekin daltuun akka hooggansaatitti nama guddaa nama gartee isaanii fi mallaqa olii qabuun karaa diinagdeedhaatiin hedduutu akka nama gartee faannoo utubuudha. Mootummaan kun gartee ilaalchi isaa yookiin ammoo paartiin biltsiginnaa kun akkaataa adeemsa isaa sirrii miti jedhee Oromoonis kafalmu jiraami. Tahee asiin ammoo ciraanii akka gartee kun diinni kunillee itti jiru ufumaa isaatii kun anis diinni kee jiraa himataa jiru jechuudha. Kanaafuu jibbaan isaanii mootummaa barate osoo hin tahiin guutuu saba kanaa irratti jechuudha. Karaa kaaniin ammoo waan kaleessa lahagar jedhaniitiin gartee saba kana ammoo dhiibanii isaa akka guddifachaa tokko godhanii biyya san akka waan ufii isaaniitiif naatee haagare jedhanii akka waan uf qofaa quuqama gartee nama biyya san haadha ufii godhatanii dhufamoo biyya san ayyadaa godhanii kaleessa taate makamuu keessatti haa qabsaanis haa jibbanis nama biyya bulchu wayyaanee namni isaan caala jibbuun jiru kaleessa jechuudha. Takka nama poolitikaa isaanii keessatti nama akkana jiru argeen beeku ifame yoo jiraatellee jechuudha. Sadarkaa kanarra gahan jechuudha. Sadarkaa siyaasa isaanii harkaa baduu irraa sadarkaa kanarra gahan jechuun qabsaa'utti hin jiran jechuu hiyyaa miti. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti dhiibbaa geggeessaa jiraachuu danda'u qabsoo itti jiran garuu akkaataa adeemsa siyaasa isaanii kana laala bakka sadarkaa inni irra gahee jechuudha. Oromoonis barjechoota tokko jechaa ture fakkeenyaaf turtu jechuudha. Tarii dhaloota keenya duratti illee keessattuu 90moota keessa wantoota akka gartee Jibuutii maal waan jiru ni jiraame kan jechuun waan akka ristii waan jedhamu kana waan akkana fakkaatu keessotti hin ja'a miidiyaa irratti beektuun jechuu baatan illee jechuudha.
Wanni sun har'an tana bakka san jiraatu baatu har'an moo warratu ol bahee wantoota fofokkataa akkasiisan kan ummata guutuu gartee isaan jibbisiisu duraan hin jaaratan jechuuf miti akkasitti kana dhoqqee kana laaqataa jiran jechuudha. Jabaadhu itti gangaladhuuti qaama guutuuf waliin gahii jechuu dibalee maal jennaarre hedduuta kana ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf viidiyoon kun jechuudha. Ana Abduu Moobaala Biraayii an qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.